eeyyen fakkeenyaaf diinonni biyya kana irratti ijaaramanii warra daangaa gubbaa argaman asiin karaa mooyyaleetiin garriifaa namni biyya kana keessatti kan dalagu Jibuutii miti. Namni waan kana mara dalagu Ijipti taanee namni dalagu Eertiraadha. Eertiraan waggaa 30 yoo kan biyya bulchuu jiru siyaasa forqee inni dalagaa ture biyyoota gamfa Afrikaa kana keessaan kontiroolaa turan. Warri isa balaaleffatu illee warra keessaatiin ibidda qabachaa ture wanni hedduun dalagamaa ture. Adda bilisummaa Oromoo warroon dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa akka isaan yataamaa takka kabeelaa ta'anii afaan godhanii namoota yaada isaanii fudhatu qofa asmara waamanii achitti hidhamaa godhanii shunkurtii qochisiisaa turan. Akka uummanni Oromoo jala ijaaree gurmaa'ee TPLF hin buufne jechuudha. Asabiyaa dhala wal dhabnu kan namni kenne Mallas Zeenaawii tifatti viidiyoo sanii yookaan nunnas argitee fudhaa. Asabammatti Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhamee kennamee akkasitti dabre waan hedduu kan nama keessa deemsaati fudhata. Gaafii akka yaada kaaftee irratti yaada kee deeggaree ammoo mootummaan kun waan deemaa jiru guutuu isaa quba qaba. Faannoo ijaaranii waan tokko illee tuqintu jira akka nam tokko bira kutte. Faannoo maqaa dhooftee shanii maqaan dhoofne abaa'oo illeettee waamtu. Warroonni kunniin warra jalqaba gaafa mootummaan kun gara taayitaatti dhufee mootummaa yoo son taane yeroodhaaf amaanaan itti kenname waggaa lamaan duraa sanii filmaataaf haala akka mijeessuuf itti kenname namoota guutuu warroota paartii siyaasaatiif kaan illee alaa yeroo mootummaan kun galchutti namni jalqaba yeroo gadu warra ilmaan Oromoo dhiigatti gannaqanii dhagaan raakkiiloo baasanii walii galanii gara biyyatti galanii shanii warra jennu yookaan isaan abaa'uuf hin jedhan kanaa jechuudha. Guyyaa san waliin gimboo sabaattiin faatii TPLF'n achi ijaaraman warroonni adda addaa ijaaramanii Wallagga keessa seenan. Faannoon adhaallee gaafas seente gimboo sabaattiidha. Fakkeenyaaf kana ragaan faannoon mooraa gurguddoon isiin qabdu guddaa Wallagga keessaa qabdi. Jalqabuma gaafa marroon achi seenu achi ijaarratte jechuudha. Eegas naannoo Amaaraatti bal'ifatte. Faannoo fi shariin takka walitti hin dhukaaf. Faannoodhaan Amaara caalaa kan miidhame uummata Wallaggaaf uummata Tuulamaati. Namni zabana 21 century kana keessatti qaama asirraa meexxichirraa baafamee qaamni saalaa waliirraa baafama jiraa isaa. Waan sooshaal miidiyaa kanatti hin dhufin hin dhagahamin hedduun haga dhiyoo amma dhagaleen dubbadhu faannoodha. Lafti qotee bulaa uummata Wallaggaa irraa kaafamee gurguramee irra facaafamee midhaan irraa galfachaa turan naannoo Amaaraatti dhufanii. Waan guddaa dalagan. Inni kuni kadaangaa asii ilaallu fakkeenyaaf amma akka kaafne kanatti warri jaarsu asirra dhufanii namoonni hedduu yaada kaleeffachaa ture rakkoolee ture waan hedduu warri mootummaallee dhagayaa ture. Akkasuma dirqaawwan waan deemu hedduu tuttuqxee jirta kunniin hundi waan jiru ka'e. Maaltu dalagame kun? Saboota guutuun irra ijaaranii turan. Sabaa sablammootaa fi tokko gurmuu shaneef faannoo fi shaabiyaa ta'aniif Ijipti ijaarte. Warroonni kunniin warra baakaap ta'ee sochii shaneetii fi faannoo yoo jabaatte gaafa warri kun dhiibbatee as dhufe kaasuudhaaf daangaa irraa nutti qopheessanii kaayan. Peejii yoo hordoftee haasaa turan. Arsii keessa waan ijaaramee jira Baalee keessatti jechuudha. Mansi koomandoo jechuu barbaadeeti. Warra duraa wal lolamu gurraa fa'aatu ture. Asiin karaa Mooyyalee Boorana keessatti gadhatte garrii fa'aatu turanii. Asiin karaa Gujii keessatti gad dhufte warra Burjii jedhamu gosoota adda addaa kanneen hedduu jira. Konsoo maal kanneen hundi sabaa sablammoota kanneen ijaaranii qopheessanii taa'amaa ture. Osoo dhiibdee shaneen dhufte takka faannoon dhufte gaafa TPLF dhuftu sanuu dhufte warri kun asii akka lola kaasu humna raayyaa ittisa biyyaa adda qoodu atteeshinii uummataa hatu addunyaa birattis Itoophiyaan biyya jeeqamaa taatee akkasiin karaa dippiloomaasii wanni hundinuu mootummaan kunis humna dhabuuf qophaa'ee ta'a yeroo dheeraa itti dalagame jechuudha. Namni adda biyya bulchaa jiru namoota hubannoo dandeettii qabu waan ta'eef beekumtiillee akka hin arganneef takka. Inni lammataa wanni godhamu kun yoo adda fakkeenyaaf warroota daangaa irraa dhufanii akka gurraa dhifama akka ammaa Iisaa fa'a Somaalee warroota daangaa irraa waan kanneen tuqanii waa godhan maal ta'an isaan yoo nama isaanii ati dhoofte waa goote waraana itti kaafte yookaan agartee uummataan dhaafu irraa ati kaaste kunooti mootummaan kunillee dikteetara sabaa sablammoota illee balleessaa jira abbaa irree ta'e akkas godhaa jira jagoonni hedduun batti gabaabdutti deebii kanaan mootummaan wanni cadhiseef waggaa shanan kana uf ijaaraa ture biyya ijaaraa ture dippiloomaasii waan hundaan dalagaa ture mootummoonni naannoo rakkoolee qabu akka jirutti Oromiyaa irraa Amaaraa fi Tigree keessatti
maaltu dhufe amma deebiin ati na gaafatteef kaaftee fi akka yaadatte mootummaallee dhiyeessitee fi kun otamma filmaataa fi caamsaa bultii guyyaa I think 8 akkas iddoo kana wanni hunduun jechuudha. Maaltu dhufaa jira? Mootummaan kun waggaa 5 kana keessatti gaddeebi'aa gadanduuf ijaaree jira. Uummata isaa gartee uf jala gurmeessee jira. Yoo xiqqaate hadha miiliyoona 15 uf jalaa qaba. Marii biyyoolessaatu dhiyaate. Daangaalee rakkoolee amma galu kanniiniif maqaa Itoophiyaa, alaabaa Itoophiyaa. Itoophiyaan mangistii yookaan ammoo mootummaa onnaatiin bulti moo muummicha ministeeraatiin bulti. Afaan hojii akkam ta'a? Itoophiyaan ammoo sabaa-sablammootaan akka Oromiyaa naannoo moo tooftaa biraatiin Itoophiyaan bulchiinsaaf akka uummanni gosaaf gandaan amantii naannoo waliin qonnetti ta'a. Wanni hedduun marii biyyoolessaa irra dhiyaatee wanni kun guutuun guuramaa jira jechuudha. Inni kun xumuramee gaafa uummataaf dhiyaate alaabaan tamii maqaan Itoophiyaa jennee tuunoo kabiraa baafnaa. Naannoon gartee federaalizimiidhaan akkuma garatti naannoo Oromiyaa Amaaraa Tigiree bullamu akka biraatti deebi'a kun hundi dhumatee gaafa gad dhufe yoo akkuma duraa lakki naannoodhaan bulama jedhame daangaan sirnaan sararamaa jechuudha. Yoo san hin taane hoo yoo ka Itoophiyaan ka gartee akka amma naannoo Oromiyaa Amaaraa Tigiree kanarraa jedhamu taate akka biratti fakkeenya akka dur kiblaa gadi jedhan yookaan ammoo muramtee bakka 4-5tti bultu taate gabaanuu addaan galtee jechuudha namni wal lolu kun. Kunniin yaada keessa namoota hubannoota waan kana qabaniif irratti dalagaa jedhan gaafa dheeraa akka argadhe asiin dura waliigala kana irratti hundaaheeti tokko akkuma duratti jedhan balbala banuu barbaadan banuu diddaa mootummaan kun. Uummanni keenya obsee waan kana maaliif ka tuttuquu deeman Oromoo irraa kiiloo baasuudhaaf. Uummanni keenya yoo hadha nama isa dha'ee dhaawutti deebi'e. Yoo gamanaan Amaaraa wallolle gamasiin Tigiree wallolle gamanaan Somaalee wallolle gamanaan gartee warra birii wallolle maaltu dhufuu deema waan isaan barbaadan goolii maanoo tuquu fi diddaa saniif wanni kun godhame namni du'uun garuu sirrii miti dhugaa namni du'aa jira iddoo kanatti hawaasni keenya miidhamaa jira Somaaleetti duultee ajjeestee yakka guddaa dalagaa jirti jechuudha tuttuqi dirqama dhufanii gaafa gartee aanan gurguruu dhufteen san tuttuqi kun guutuun isaa hoo jedhanii nu kaasanii akkam akka jettan jennee waa balleessu. Gaafa nu sanii walitti kaanee waan sangoone shanee nu jala qopheessanii jiranii faannoon ganda keenya guutuu keessatti ganda keenya guutuu. Gaafa muummichi ministeeraa Baalee dhaqu jalqaba faannoo guuran osoo abbichuun achi hin dhaqin. Amantaa Baalee keessa yoo jirte nama tokkochi. Shanee caalaa Oromiyaa keessa akka ijaaran faannoodha. Faannoon naannoo Amaaraa caalaa Oromiyaa keessatti. Oromoon hedduun faannoo. Wanni obboleessa keenyaan maqaa dha'u kana yeroo baay'ee maqaa dha'uuf ganda hundatti surphanii ijaaranii jiran keessatti. Amma kutaa Arsii keessatti asuma Arsii baa keessatti uummata Amaaraa naannoo san qubatu jira. Uummatuma tuulamaa ka Amaaressantu jira ka Amaara jedhanii dhadha. Guyyaa irra warra Ortodoksii dhaqanii ajjeesan warra amantii biraa qabu. Maaliif akkasuma amantiidhaan uummata Musliimaatii fi Kiristaanaa karaa walitti kaasuu jechuudha. Ni didame wanna kan akka hin ka'an deebiin sun hin kennan. Kanaaf namoonni hadha qawween alaa seentu Suudaan yoo seente Eertiraa irraa dhuftees fudhatte beekta ka fidu Amaaraa kan irraa fuudhee kaa'e Oromoo waan gara nama nyaatu waan qabatamaas ni hima amantan faannoo Gondarii Goojjamii fi Wallagga keessa leenjisanii Oromiyaa guutuu keessa facaasanii jiran magaalaa Finfinnee kana mootummaan guuraa dhaqee naannoo Burrayyuu kana guuraa dhaqee mootummaan kun osoo namni keenya akkas hidhamee hadha mareedhaa jiraate Oromoo dhiiteen cadhiftu mana hedduutti guuran beekta waan garaa isin nyaatu mana Oromooti. Gondaree fi Goojjamii qulqulluu ka afaan Oromoo yoo si qalla jedhanii hin beeku. Kanaaf kun hundi wanni dalagamee fi mootummaa kana wanni hin dalagamin hin jiru. Osoo namni kun nama tikaa nama isaan keessa guddatee waan hunda beeku ta'uu baatee qophaa'ee ijoollummaa irraa as dhufu ta'uu baatee nama addaan baruu nama addaan beeku ta'uu baatee silaa hin jirru akkuma Lijiyyaasuu fa'aa waggaa 2-3 qaata gartee nu nyaatan dhiifama hin dheeradhe illee gaafa tana jedheetti irraa gaafa muummichi ministeeraa 4 kiiloo seen maal nuun jechaa bayan warrummaan nu hoggana keenya jiru namtichi kun Amaaraa maaliyyoo godhe muummichi ministeeraa maali jira hidhaa jira mana hidhaa paarlaamaa dubbatan riyaa dhawanni kun waan addaatiin waan dhossaatiin dammaqee boqonnan fa'aa Amaarri Tigireen warroonni gartee waliin biyya bulchaa jiranii
mana jireenyaatiif fudhanii muummicha ministeeraa mana mootummaa kiiloo geessaniiti duuban cufanii biraa lixan. Wanni nutti himan paartiin siyaasaa Oromoo nutti himu inni Amaara galee Amaara warraa dalagaa jira Oromoo miti maalii godhee dikteetaraa baduu deemtanii milinikii inni eenyu deebisuu deemaa nu jedhan. Ijoollee ofirraa baasee namni kun muuxannoo qabullaan. Ajjeechaa isaaf godha waan qophaa'e san guutuu akkamitti dhabamsiina ajjeennaaf kaa'ame kaani mooraa san cabsee keessaa bahe. Gaafa inni achii bahe nama 11 namni boombii muummicha ministeeraa gaafa dirree sadiitti darbe. Sagal Oromoo lama waan isiin beekan. Namni meeshaa san mara qopheesse Oromoo. Kun marga dadhabame gaafa kan ijoollee 400 walitti ergaman irra guddaan ijoolleen sun Oromoo. Masaraa mootummaa keessatti ergan dandeettii qabuun hin loolle hin aarre akkuma muummicha ministeeraa jedhan akka nama ibidda liqimsaniituma kuushaappii dalagsanii gadhiisan. Ijoollee sun maay'ee sadatti naannoo Amaaraa dhaqanii hidhatanii achii dhufuudhaaf achitti dhumattee ofii ol fixanii warra kaan waliin gaafa fonqolcha mootummaatiif kaan akkasitti dhabamte. Waan haasofne keessan baane dhufe cobartanii gabaabdumatti. Kanaafuu wanni kaafte guutuun yaada deeggara fudhatama qabu garuu mootummaan kun hunda arguu jira. Mootummaa Oromooti ilmaan Oromooti mootummaan kan Itoophiyaati. Uummanni keenya kun akka bilchaatee ajjeefamaa ture. Maaliif namni keenya uummanni keenya hubannoo siyaasaa hin qabu. Narraa eegale. Ani siyaasa keessa guddadhe anaa ganna 14 yookaan 5 qabsoo Oromootiif dabalan. Hagadhaa takkaa keessaan galle. Aniin akkasii sun siyaasaan beekaa odhe kijiba. Garuu qaama itti godhee digriin an qabu yoo jiraatte isi. Maaliif hin beekne siyaasaan beekumsi kan inni ta'uun muuxannoollee namoota kee wajjin deemtee daladdee diina kanaan mataa wal nyaattee bulchitee ibiddaan qormaatamtee fattanamteeti nama siyaasaa jabaa taataa jechuudha. Hiree argannee gaarafa keessatti ufii keenyaa wal quunee waggaa dheeraa gartee karaa badaa deemnee qabsoo Oromoo hojjennee gartee wal fixaa baanee ummata Oromoo gabrummaa jala hidhaa baanee gaafa nu dammannee as deebinu lafti nurraa bariitee as deebinu amma dhiirri jagni namni waa beeku nu keessaa dhumateera. Adda nuti xiqqoollee ta'u akka nama dukkana keessaa ifa bahee waa balee jennu namni gartee abaarsaa fi arrabaa mataa nurraa guura. Kanaaf gabaabdumatti wanni sabni keenya beekuu qabu jechi Umar Hussein kaasan bareedaadha waan dhugaati. Garuu nuti Oromoon fagoo jirra hin hubanne mootummaadha jiru kana muummicha ministeeraa hin gargaarre. Waggaa 5 uummanni Itoophiyaa kenneef kana nuti Oromoon silaa jala jilbiifannee ol qabnee yoo dadhabne yoo itti duulle akkas garuu namni Amaara caalaa Tigree caalaa uummata dhiifama Amaaraaf Tigree cokii TPLF fi nafxanyoota caalaa Ijiptiif Shaabiyaa caalaa namni mootummaadha jiruutti duulee ilmaan Oromoo uummata Oromoo saba Oromooti. Ati tutteerta galatoon. Gaafa nafxanyoonni biyya bulchan uummanni Amaaraa guutuun keenya jedhee waliin dhaabbate. Paartiin siyaasa tokko isaan mormu jiru. Warra gartee nu cinaa nu sobuu fi dhimmoo sabaatiif deddeemuu nu sobuu fi. Gaafa TPLF waggaa 27 nu bulchite namni tokko isaan keessaa nu duulee jiru. Hatta warri waggaa 27 nu bulche gaafa cabee gaggale uummanni isaanii ka ofiyyuu waalleen goone barummatti isaaniitii illee TPLF waan godhi waliin dhaabbatee qabee fudhatee nu deebi'uu dhufe. Maaliif ijoollee isaaniiti? Haalaafanii haa beekanii dhiiga isaaniiti. Wallaalaallee ta'an kenna balleessallee tolchanillee maqaalleen kenna jedhee beeka uummanni sun. Oromoon san dhabneeti uummanni guddaan hin lollu barsila osoo hin dubbanne cadhifneetu mooteen. Cadhifnee takka osoo takka mootummaallee osoo hin deeggarin yoo cadhifne. Yoo dhagaa walitti hin darbatin nam tokko guutuun warri nafxanyootallee TPLF illee uummanni isaaniillee hay mootummaa akkana takkaan agarre osoo hayyuun beekan kun nu bulchee jiran jechuudha. Namni warrallee kaasee asiin dhufe kana dhiifama inni dheeradhee kanaafuu wanni kun akkam fudhutti rakkoon jira iyyee rakkoo guddaa jira wanni godhamuu qabu hedduutu hafe keessa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduun qeeqaa ture na hordoftu na fakkaatee yoo hin beeku malee yes hin dalanne akkasuma ta'ee namni keenya du'uu malle akkasumattu mootummaan naannoo Oromiyaa federaalii waan fedhaa dalaguu silaadha daangaalee bakka namni keenya itti miidhamu reebee no daangaa sararuun baramu bakka cabsanii daangaa nam keenya saasaan dhaqee gartee humna qaba waraana qaba dhoorguu mootummaan Oromiyaadha rakkoo jira ni jira ofii ol nyaachaa jira. Ijoollee shan yookaan ebalu jennee achi baan qofaa miti nu keessa araa kiiloo keessa ministeerota keessa jira caffee keessa jira godina jira aanaa jira hawaasa keessa jira faallaa hubatee uummanni keenya siyaasaan beeku waan godhuun beeku sobamee wal nyaata kun dantaa kun diinan nu keessa jira warri adda biyya bulchu kun warri kalee gartee diina keessa jala guddate mala beekan
wal nu nyaachisaatti nu saamaa jiran. Nu keessa taa'anii nu fakkaataniiti akka jeedalli gogaa hoolaa uffattee hoolota keessa galtee halkan mooraa keessa nyaattutti ganda keenya guddatan dhalatan nu keessa ijaaranii jiran as taa'anii nu caalaa oromummaaf sabboonummaa anaasii caalaa qaban warri gartee nu nyaatu kun. Arsii yoo ta'e arsooma anaasii caalaa qaban. Harargee yoo ta'e harargooma anaasii caalaa qaban. Gujii yoo ta'an gujii caalaa qaban. Jimma yoo ta'an jimma caala sabboonummaa saba isaanii sanii qaban. Kanaaf tanaan akkas taane galatoomii ulfaadhullee namoonni hedduullee na eegaa namoonni haftan dhiifama hin badini deebi ammoo umar namoo hubannootas qabu nama siyaasaatiif jetta malee nama akka gaariitti ga'uunni ati qabxiin kaafte guutuun isii qabxii bu'aa qabdu qabxii nama amansiiftu jechuu gartanii. Kanaaf akkas fudhachoonni hedduu waliin mari'anne namoonni keenyas hawaasnis jalaa fudhata. Akkuma ati mootummaa ani paartii siyaasaan anillee paartii ho'i deeggareetiif yookaan badhaadhina deeggaree kabiraa cabsuufi miti. Wannas gubbanna fidee sooshaal miidiyaa kana gubbanna qabu. Lammii Ameerikaati, sitiziin Ameerikaati. Jiraata Ameerikaati. Amma immoo Finfinnee keessa jira. Mootummaa guyyaa takka bishaan irraan dhunne. Barreessina kenneellee sannuu dubbadhullee hin jenne. Uf ta'ee dubbachaa jira. Balleessuus itti gaafatama ofii kiyyaa fudha. Tolchullee gartee saba kiyyaa waan gaarii dalage. Kanaaf akkasitti ulfaadhu galatoomii namoonni hayyuun akkanaa kunniin dhiyaachuu qabdanii